Raggaasaa oduu kan isinitti mu'an Mooneet Badhaasaati. Ajjechaan baqattoota Itoophiyaa Yemen irra ga'e ilaalchisuun jaarmiyaan baqattoota Oromoo ibsa gaddaa baase. Dhumaatii ilmaan Oromoo kan bitootessa 7 bara 2021 Yemen Sana'aa mana hidhaa immigireeshinii keessatti lammiilee Itoophiyaa irra caalaan Oromoo ta'an kan baay'inni isaanii 450 ol dhuman ilaalchisuun gadditti dhaga'amuu ibse jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yemanii fi gurmuu urjii Koonya Raddaa. Ilmaan Oromoo mana hidhaa san keessatti lagannaa nyaataa osoo jiranii akka lubbuun darbanillee kan hime jaarmiyaan kun sababa lagannaa nyaataa sanas ilmaan Oromoo kan hireen gabrummaa biyyarraa yaase baqattummaan biyya Yemen keessatti hidhamanii jiran kun haalli qabiinsa mana hidhaa keessaa rakkoo fi dararaan waan itti ulfaateef furmaata dhabaniitii jedhe. Hidhattoonni Huutii jedhaman ilmaan Oromoo lagannaa nyaataarra jiran kana tumnaan hidhamtoonni Oromoo kun iyyanii ofirraa dhorkuuf kadhatan. Kanaa booda hidhattoonni Huutii kan askaarii jedhan of waaman kun boombii mimmaaneessu darbaa turanii boodarra boombii ibiddatti daddarbuun ilmaan Oromoo kana bakka tokkotti nama 450 ibiddaan fixan jechuun ibsa isaa keessatti hubachiise. Jaarmiyaan Oromoo kun ilmaan Oromoo bakka tokkotti ibiddaan dhumuu gadda onnee namaa cabsu ta'uusii ibsa kanaan hubachiisee jira. Hiree garbummaatu hammeenya gitan qabne kan quunnamsiise gadda qaamaa fi qalbii nutti fide waan ta'eef gochaa gara jabinaa kan biyya keessaaf biyya ollaatti nurra gahaa tureef gahaa jiru kan ofirraa hanqisuu fi tokkummaan qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoon hoogganamu jala hiriiruun waan qabsoon barbaaddu cufa gumaachuun akka biyya abbaa keenyaarraa kabajaan jiraannu gaafannas jechuun uummata Oromoof ibsee jira. Jaarmiyaan kun itti fufuudhaan dhaamsa of eeggannoo jechuun ilmaan Oromoo biyyicha jiraatanii fi aadaa biyya Yemen kabajanii siyaasa biyya Yemen keessa seenurraa akka of qusatan gaafate. Gaafatama ilmaan Oromoo dilbata darbee dhukaasa boombiin gubatanii dhumaniif hidhattoota Huutuu fi mootummaan Itoophiyaa ta'us jaarmiyaan kun beeksise. Kanaaf qaamonni mirga namoomaatiif dhaabbatan addunyaa biyya lafaa kanarra jirtan dhumaatii ilmaan Oromoo kan biyya Yemen kan ilaalcha namummaa ilma namaaf hin qabne keessatti gara jabina gita hin qabneen raawwatame bakka tokkotti namni 450 ibiddaan dhuman kana qorattanii akka dhugaa isaanii ifa baastan kabajaan isin gaafannaa jedhee jira. Jaarmiyaan baqattoota Oromoo kun itti dabaluun miidiyaaleen Oromoo addunyaarra jiran marti akka dirqamarraa eegamu ba'achuun rakkoo Oromoo irratti fuulleeffatanii hojjetan gaafate. Dhuma ibsa isaa keessatti jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Yemanii fi gurmuu urjii Koonyaa Raddaa irraa kun maatii namoonni irraa dhumaniif uummata Oromoo maraaf waaqni jajjabina haa kennuuf jedheera.